Dhalataan Oromoo lammummaa Kanaadaa qabu Ali Ahmed kilaba Ingilaandiif mallatteesse. Ali Ahmed kilaba England Championship keessa taphatu Norwich City'dhaaf kan mallatteesse. Norwich taphataan kilaba Kanaadaa Vancouver White Caps kun reessaatti makamee lakkoofsa 21 uffatee akka taphatu mirkaneesseera. Transfer market akka ibsetti Aliin paawundii miliyoona 2 ta'uun Norwichitti kan makame yoo ta'u waliigalteen isaas akka lakkoofsa Awurooppaatti haga bara 2028-29 kan turudha. Taphataan sarara gidduu umurii 25 kun gara kilaba England kana dhufu wajjin wal qabatee yaada miidiyaa kilabichaaf kenneen waa'ee hiree kanaa yeroon dhagaye hedduun gammadee jedheera. Norwich garee guddaadha. Anis qaama garee kanaa ta'uu kootti baay'een gammadee jedha Ali Ahmed. Norwich City lakkoofsa Awurooppaatti bara 2019-2020 fi bara 2021-2022 Premier League keessatti kilaba dorgomaa turedha. Ali Ahmed bara 2023 irraa kaasee garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Kanaadaaf filamee taphataa ture. Aliin bara 2021 kilaba Vancouver waliin hojjechuuf garee dargaggootaattis makame. Achi booda bara 2022 kontraata isaa piroofeeshinaalaa kan jalqaba mallatteesse Aliin. Ali Afandi Ahmed maatii Oromoo waggoottan 30 ol dura Harargee irraa gara Kanaadaa imalanii achi jiraatan irraa dhalate. Aliin kan guddate biyyuma itti dhalate Kanaadaatti yoo ta'u har'a taphataa umurii 25ti. Maatiin Ali haatii fi abbaan isaa jalqabumarraa taphataa cimaa idil addunyaa akka Roonaaldoo fi Meesii akka ta'uuf hawwii qabaachuun jajjabeessaa turu kana dura yaada BBC'f kennaniin ibsanii ture. Ali Afandi Ahmed garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Kanaadaa bakka bu'uun taphachuun dabalataatti kilaboota garaagaraafis taphateedha. Taphataan umurii dargaggummaa irra jiru Aliin ga'umsa kubbaa miilaa qabuun badhaasa Kanaadaan qophaa'u dargaggeessa lafaa dhufaa abdii kubbaa miilaa gara fuulduraa jedhamuun badhaafamee turuu seenaan durduubee taphatachaa ibseera. Taphataa cimaa ta'uuf mul'ata maatiin isaa barbaadan tahaa kan guddate Aliin amma kilaba liigii Championship England Norwich City'f mallatteessuun taphatichaaf maatii isaaf qofa osoo hin taane hawaasa keenya kan dargaggoonni isaa liigii England keessa taphachuuf osoo hin taane tapha isaanii daawwachuuf wal dorgoman birattis oduu gammachiisaa ta'eera. Carraa gaarii hawwinaaf Ali Ahmediif. Ali Ahmed!